السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا جالتمتوتا كالي كاري وري channeloo ammayyaa yaani targamtu akkam jirtu nagaa keessanii maatii koo jirtu jabaattu ውድና የተከበራችሁ ወንድሞቼ እንዴት ናችሁ? አላችሁ ወይ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ትንሽ ግጥም አለኝ። እሺ በኦሮምኛም በአማርኛም ጠይብ ግጥም አለኝ። ወለሎ ጥቆን ከባራ ወለሎ ዋይ ሀዳ ጀቻዳ ስለናት ትንሽ ተሰማኝ ዛሬ በቃ ቀኑ በሙሉ በቃ ስለናት ያሳሰብ እውነቴን ነው የምላችሁ እያለቀስኩ ነው የዋልኩት። ስለዚህ አላህ እናት ያላችሁ አባት ያላችሁ እድሜያችሁ ረጅም ያርግላችሁ። አባቴንም ደግሞ አላህ ጀነቱል ፊርዶስን ይወፍቀው፣ እናቴን ደግሞ አላህ እድሜዋን ረጅም ያርግልኝ፣ ርስቋን ሰፊ አላህ ያርግልኝ። በዚህ አጋጣሚ የእናትና የአባት ዋጅብ በጣም ትልቅ ነገር ነው። አላህ እንደነገረን በቁርአኑ ረሱላችንም ነግሮናል። ስለዚህ እናት አባት ያላችሁ በደንብ ተንከባከቡ። ወላሂ ቀድሞውን ሳይሄዱ እንሻም ዱዓቸውን እንውሰድ። ስለዚህ የእናትና የአባት ዱዓ በጣም አስፈላጊ ነው። ሀባቢ ፊላ እውነቴን ነው የምላችሁ። እውነት ነው ወላሂ ልጅ የወለደ የእናቱን ፍቅር ያን ነው የሚያው። እውነቴን ነው አላህ ራሱ ከተወሂድ ያስቀጥሎ ማለት ነው የእናትና የአባት ነው ዋጅብ ያደረገብን ማለት ነው። ወላሂ በኔ ላይ ምንም አጨምሩ እኔን ለብቸኝነት ተገዙኝ ካለ በኋላ በቁርአኑ እንደተናገረ ወላ ተሽርኩ ቢ ሸይአ ወሊዋልደይኒ ኢሕሳና ብለዋል። አላህ እንደነገረ ማለት ነው በኔ ላይ ምንም ነገር አጨምሩ አታጋሩ፣ ደግሞ የእናትና የአባትን ሀቅ በደንብ ጠብቁ ብለዋል። በጣም ነው አላህ ነው ደረጃቸው ከፍ ያረጋኝ አይደለም። ስለዚህ አላህ ያቆየልን እናታችን አባቴን አላህ ጀነትን ይወፍቀው። እናንተ ደግሞ አባት እናታችሁ አኺራ ሄዱ ዱዓ አርጉ፣ ሰደቃ አርጉ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጀነቱል ፊርዶስን ይወፍቃቸው። ያሉትን ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቅልን። ስለዚህ ትንሽ ግጥም ጽፌያለሁ፣ አብረን እናዳምጥ። ቢስሚላህ አልረእሴ ማለት ነው። ቢስሚላህ ብዬ ልጀምር መንገዴ፣ ቢስሚላህ ብዬ ልጀምር ርዕሴ። ስለናት እስቲ እንመካከር ትንሽ ነገር፣ ስለናት እስኪ እንመካከር ትንሽ ነገር። እናቴን አልኩሽ ስምሽ አሳንሼ 9 ወር በሙሉ ጸጋሽን ረብሼ። እናት ስልሽ ስምሽ ቀላል ነው፣ አንቺ ግን የተሸከምሽው በጣም ከባድ ነው። አንቺ ግን የተሸከምሽው በጣም ከባድ ነው። እኔም ለማሳደግ ብዙ ወጣ ወረድ፣ ብዙ ነገር አይተሽ፣ ብዙ ወጣ ወረድ፣ ብዙ ነገር አይተሽ እኔን አሳድገሽ እኔን እንደረሽ አስተምረሽ ለዚህ አበቃሽኝ። ጀዛሽን አላህ ይክፈልሽ፣ ጀዛሽን አላህ ይክፈልሽ። እናቴ ወይ እናቴ ወይ እናቴ ወይ እና ስትባል ስምሽ ቀላል ነው፣ ግን ያንቺ ጀዛ በጣም ትልቅ ነው። ግን ያንቺ ጀዛ በጣም ትልቅ ነው። አላህ ያቆየሽ እዚህ ዱንያ ላይ፣ አኺራም ስትሄጂ ጀነት ይወፍቅሽ። ጀነቱል ፊርዶስ የነቢ ጎረቤት የፋጡማ እና የአንሻ ጎረቤት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በረህመቱ ያርግሽ። ያንቺን ውለታ መልሼ አልችልም፣ ያንቺን ውለታ መልሼ አልችልም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በኸይሩን ይመልስልሽ። ልጄን ስትይ ቀንና ማታ የትም ስትበይም ስትጠጪ ካንቺ በፊት እኔን አስቀድመሽ ስትበይ ስትጠጪ ካንቺም በፊት እኔን አስቀድመሽ። አላህ ጀዛሽን አንቺን ይክፈልሽ፣ አላህ ጀዛሽን አንቺ ይክፈልሽ። በአማርኛ እዚህ ላይ ነው የምቀበው፣ በኦሮምኛ ልቀጥልበት። እሺ ይሰማል ይሁን ድምጽ ያላህ አለም። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدين جمرة walalloo xiqqoon qabamee gurranaa kenna, walalloo xiqqoon qabamee gurranaa kenna. Walalloon koosi waa'ee haadhaati. Ana haadhu yaa haadha nama deesse, ana haadhu yaa haadha na deesse. Umii koo qaalii koo yaa baredu gaarii, ana na guddisuuf bu'aa bahii hedduu baate, ana na guddisuuf bu'aa bahii hedduu baate.
anaa kee dadhabuu jazaa kee rabbi si haa kanfaluu anuma waasiin godhu jeezaatiin haa olte kanfalee hin danda'u rabbiin siif haa kanfaluu rabbummaan siif haa kanfaluu naan jetti naannaa maddee na gorfatti yaa intala koo bakka hin taane hin dhaabatiin jettee na gorsiti tole ummii koo jedheen anis dhagaa gorsi haadhaaf abbaa hedduu nama utubaa gorsi haadhaaf abbaa hedduu nama utubaa warra haadhaaf abbaa qabdan rabbi umurii isaanii isinii haa dheeressu warra karaa deeman rabbi jannata isaaniif haa eeru ummiin koo keessattuu kan shii kophaadhuma abbaa malee nu guddiftee yoo nan nu geesse abbaa malee guddiftee yoo nan nu geesse jazaa kee rabbiin haa kanfaluu maaliin danda'e odeessaa seenaa kee waa'ee kee maaliin danda'e odeessaa seenaa kee waa'ee kee haadha koo yaa ummaa haadha koo yaa ummaa haadha koo yaa ummaa seenaa kee yoon dubbadhuu danda'e been ibsu abbaa malee nu guddiftee jazaa kee rabbiin siif haa kanfaluu abbaan koo yeroo daa'imummaa anuu sirriitti of hin beeku yeroo na karaa deemu garuu ijoollee hedduu kophaa nu guddiftee halkanii fi guyyaa nurratti laffaatee halkanii fi guyyaa nurratti laffaatee ilaamee naan jetti ati hangafa yaa intala koo ilaamee ati hangafa karaa ati baate baatii qixxisuunis yaa intala koo akka ilmoo namni akka ilmoo abbaa hin qabne akkasiin hin jenne gorsa koo fudhadhuu nan didin yaa intala koo gorsa koo fudhadhuu nan didin yaa intala koo ishii abshirin jedheen anis yaa ummii koo qalbii keessin cabsu abshirii haadha koo qalbii keessin cabsu abshirii haadha koo ituman ishi jedhuu yeroo sana waan beeku anis daa'imummaadha garuu haadha koo hedduun jaaladhaa gorsa ishiis hedduu nan fudhadhaa booda guddadhee yeroo waggaa 12 moo 13 ga'uu waraqanni hedduun haa dhufee bultii ijaarrachuuf qotaashaa immoo qotaajaa baradha yeroo sana naan jettee na gaafattee laarmee koo yaa makkoo koo kunis sunis si fuudhuudhaaf dhufaa jira eenyutti heerumtaa akkamiin keessaa filattaa jettee na gaafattee yeroo sana nan saalfadhaa eessaa waa deebisee zimmuman jedhee lafam gad ilaalee zimmuman jedhee lafa gad ilaalee ilaamee gudiidhaa dubarri hamma janama keessaa fuutii wallaahi safuuf duudhaa durattuma qaba oromoonii safuuf duudhaa durattuma qaba oromoonii yoo yaqaaniin sanaa yaa safuun sanaa safuunis duudhanis kalmannaa sanaa amma maaliif akkas taatee dubarri zabanaa rabbi sinii haa qajeelchuu yaa obboleewwan koo qaalii rabbi sinii haa qajeelchuu yaa hiriyoota koo qaalii mee akkum durattiitti haa deebinu seenaaf tartiiba duratti yoos milkoofna addunyaa wal aakiraa yoos milkoofna addunyaa wal aakiraa ishii jedheen fudhee gorsa ishii hundumaa ishii jedheen fudhee gorsa ishii hundumaa itoo hin didini akkasumatti kun har'a na fayyade anas alhamdulillaahi na guddiftee na heerumsiiftee bultii natti ijaartee har'a ilmoon kootuu taraa naa geesse anis akkasum jedheen ilaalan gorfadha yaa rabbi naa qajeelchi yaa rabbi yaa gooftaa yaa rabbi naa qajeelchi yaa rabbi yaa gooftaa suma kan nama qajeelchuu gooftaa abbaa haqaa garuu abbaanis tattaafachuun dirqamuma garuu abbaanis tattaafachuun dirqamuma seenaa haadhaa waan feeteen barreessitee homaa barreessitee hin dandeessu rabbummaan haa kaffaluu jeezaashii jennataan rabbummaan haa kaffaluu jeezaashii jennataan ummiin koo keessattuu kan nama hunda caaltii abbaa malee nu guddiftee ishiin nama hunda caaltii bakka abbaas bakka haadhaa buutee nu guddiftee nu barsiiftee bultii warra bultii ijaarrachuu ga'e bultii nutti ijaarte kunoosaa kaanis ammas guddisaa ta'uun jirti rabbiin jeezaashii jennataan haa kanfalu aamiin jedhamee isin hundumtuu aamiin jedhamee isin hundumtuu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu dhagaamee dhiiseen beeku akkasi kasee seenaa haadhaa tuu barreessaa olanii bulanii keessaan ba'u garuu namni gorsa haadhaa fi abbaatii fudhatee bulu addunyaa karaatti milkaa'a yaa obboleewwan koo qaalii warri biyya namaa jirtan kun biyya hambaa keessa facaatanii haadha abbaarraa fagaannee akka feene taatoo yattan rabbiin keessa sin argaa rabbii keessa fira sodaadha garuu haatiif abbaan keessan waan sin asitti dalagaa jirtan wallaahi hin dhaga'u isaanis jechaadha namumatti madaqe kanaafi biyya baanus rabbiin waliin jira bilbilli jira namni
isum sifaan odeessu dhageetti masaanittis kite miidiyaa nama gisee amma namni kamuu miidiyaa kana fayyadama kana waan ta'eef rabbiin nu haqa jeelchuu rabbiin nama haqqii haadha fabbaayee rabbiin waa godhu warra jiran rabbiin umrii isaanii nu dheeressu warra immoo karaa deeman rabbiin jannatul firdoosii haa waffaquu fi haqqii haadha abbaa silaanuutu kan fallee hin dandeenyu garuu amma hin dandeenyu immoo itti jabaachuu qabna rabbiin warra kiraa deeman jannatul firdoosii rabbiin haa waffaquu warra immoo as jiran rabbiin inshaallah addunyaarra jiranu hanga jiruun bareedu jiruu ibaadaa rabbi isaan olokkaayee umurii dheertuu riskii bal'oo rabbi isaan olokkaayee akiraatti immoo rabbiin jannatul firdoosii haa waffaqu hunda keenyaa jechaadha haadha abbaa keessanii warra akiraa deeman yeroo hundi du'aa godhaa isaan jiranuus du'aa godhaa du'aa naa godhi jedhanii sagalee keessan olitti hin fu'ina walaa taquulu uffi walaa jedhee rabbiin keenya uffi caccin jedhinaadhaan kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa haadha keenya ka jirtu umrii ishee rabbiin haa dheeressu warra ammoo akiraa deeman rabbi jannatul firdoosii haa waffaqu hundi keessanuu amiin jedhaa laayik sheerii godhaa nu jecha beesaa isiniin jennaa isin jaalannaa isin kabajna bakkum jirtan nagaaf rahmanni rabbii si waliin haa jiraatu obboleewwan koo hundi keessan rabbii akkasi jaalladha isin jaalladha caalammoo rabbii ol ta'an sinaa jaallatu yaada qabna hundi keenya jechaadha wallaahi namni yaada hin qabne tokko hin jiru yaada keenya muraada keenya immoo kabeeku rabbi muraada keenya nu haguutu rabbi hajaa keenya tokko nu habaasu hazaa keenya kaasu du'aa godhachuun yeroo hunda nu barbaachisa zikrii amma dandeenyu qaraanee qur'aana rabbii qaraanee dhaggeeffachuudhaan waan khayrii haa hojjennu arraba keenya kanaan waan khayrii haa dubbisnu haa barannu ija keenya kanaan waan khayrii haa ilaallu kanaafu miidiyaan kun seefii qarlamaati yookiin nu muraa yookiin isatu nu muraa kanaafu inni akka nu muruuti immoo durursinee muruu qabna iznii rabbiitiin du'aa godhachaa zikrii godhachaa rabbii keenya kadhachaa dalagaa amma dandeenyu dalagne kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa biyyaan baa kana keessa dhiira dhalaa keenya nu facaase riskii barbaachaa yaada keenya muraada keenya rabbiin nu goote nagaan biyya keenyatti nu haa galchu biyya keenya immoo biyya nagaa biyya gammachuu biyya nasrii biyya tokkummaa rabbiin haa godhu biyya ganamaaf galgala aboo bismillaahi wal nyaattu miti biyya jaalalaa biyya wal jaallattu biyya tokkummaa rabbiin haa godhu ummata keenya immoo warra biyya hambaa kana keessa faca'e rabbi tokko haa godhu rabbiin aboo bismillaahi afaan keenya kana walitti nu haa urgeessu hafuura keenya walitti haa urgeessu waliigaltee nu haa kennu ulamaa hedduu qabnaa beekuu hedduu qabnaa warra beekaasaa jala deemee wallaalaan keenya irraa baratee irraa milkaa'u rabbiin haa godhu wallah nama ammoo waan barate waan nagee jecharra oolchu rabbiin haa godhu warra siin nagee siin ganna qoomiti warra tagabaa gara oolchu rabbiin jaallata kanaaf yoo nu gaa dubbadhe rabbirraa yoo immoo dogonkora nafsu yaafetanarraayyuu سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته